يجن سنف وشيطان نجزع رسو سبت مسيلو أما قد أنا حكا Mootummaan Shaabiyaadhaa eega Itoophiyaatti itti firaa dhoowwinuu beela jechuudhaan dubbateen booda guyyaarraa ibsa waraanaa baasuun dhaga'ame. Waraanni Faannoo Amaaraa qondaaltonni waraanaa olaanoon mootummaa wajjin waliigaltee nagaa taasisuun galuutti mufatan firoottan qondaaltota kanneen irratti tarkaanfii ajjechaa fudhachaa jiraachuun dhaga'ame. Wallabdee Somaaliyaa fi Yuunaayitid Arab Emireet gidduutti uumamteen buufanni doonii Somaalilaandii Barbaraa hojii isaa akka addaan dhaabuu Yuunaayitid Arab Emireet guyyaarraa beeksifte. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti na dhaqqabu kanneen amma dhageessan hanga footoo oduu teenya irraatii amma bal'ina oduu isinitti himna. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii eega gaaffii fi deebii televezyiinii biyyaalessaa Eertiraa wajjin taasiseen booda guyyaarraa ibsa waraanaa baasuun dhaga'ame. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii gaaffii fi deebii televezyiinii biyyaalessaa Eertiraa waliin taasise irratti Itoophiyaan lola biyya keessa irratti shaakalaa turte nurratti labsuu feeti jechuudhaan garuu ammoo akka itti firaa dhoowwinuu ni beela jechuudhaan dubbachuun ni yaadatama. Pirezidaantiin Eertiraa kun haasawaa kanaan booda guyyaa tokko turuudhaan guyyaarraa amajjii 14 bara 2026 ibsa karaa kominikeeshinii mootummaatiin baaseen lola galaana diimaa Itoophiyaan nurratti labsuu deemtu teenyee hin laallu jechuudhaan mahimaa isa Eertiraanota hanga namni isa qabalu hin eegin dursitee qabalamuun tumamuu caala jiru tuquudhaan ibsa baasuu isaati karaa miidiyaa maxxansaa biyyaalessaa Eertiraa adda addaatiin gabaafamaa oole. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii haasawaa dhiyeenya kana gaaffii deebii wayita taasisu dubbate keessatti mootummaan Itoophiyaa lola galaana diimaa nurratti banuu deemuun diroonii fi meeshaalee waraanaa gurguddoo biyya alaatti galchaa jiraachuu quba qabna jechuudhaan ammoo lola kana duuba qaamni maallaqa baasee hoogganuutu jira jechuudhaan dubbate. Egaa mootummaan Eertiraa odoo namni si kabalee dursii kabale jechuudhaan ibsa baaseen booda miidiyaaleen mootummaa Eertiraa MOI Eertiraa fi dandanaa ja'an suuraalee waraanaatii fi galaana diimaa agarsiiftu facaasuun tamsaasaa ooluun mul'ate. Ibsi mootummaa Eertiraa guyyaarraa beekuun Itoophiyaan gochaan birmadummaa kiyya sarbuu baattullee jechaa fi ololaan birmadummaa Eertiraa sarbanii jiru jechuudhaan kaartaa dhiyeenya kana qondaaltonni waraana Itoophiyaa eebba waraanarratti wal badhaasanii kaasuudhaan Mootii lola hin barbaannu yoo namni nu lolu eeggannee hin laallu yookaan teenyee hin laallu jechuudhaan osoo namni siin kaballe dursii kabale jechuun ibsa akeekkachiisaa baase. Haa ta'uti malee mootummaan Itoophiyaa hayyoon isaa galaana diimaa qofa argachuu ta'uu fi uummanni Eertiraa obboleeyyan ta'uu kan amanuu fi akkasumas buufata galaanaa karaa dippiloomaasiitiif karaa seera qabeessaa qofaan kan fudhatu ta'uu yeroo garaagaraatti muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed mana marii bakka bu'oota uummataatiif ibsaa turuun ni yaadatama. Itoophiyaan manni miiliyoona 130 ol miiliyoona 3 balballetti cufamee jiraachuun haqqummaa miti jettee kan amantu yoo ta'u buufanni galaanaa Asaab seenaa keessatti kan Itoophiyaa ta'uu fi qabeenyi shiraan fudhatamee abbaa haqaatii deebi'uu qaba ejjennoo jiru kan qabdu ta'uu isheeti. Kana malees muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed dhimmi buufata galaanaa Asaab Itoophiyaanotaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'uu yeroo garaagaraatti irra deebi'ee hubachiisuun ni yaadatamu. Waraanni Faannoo Amaaraa qondaaltonni waraanaa olaanoon mootummaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuun galuutti mufatan firoottan qondaaltota waraanaa kanarratti tarkaanfii fudhachuun dhaga'ame. Haaluma kanaan dhiyeenya kana kaapteen Masrashaa Saaxee waraana isaa fudhachuun bakka gamtaan Afrikaatii fi IGAD jirurratti mootummaa naannoo Amaaraa obbo Ragaa Kabbadaa wajjin magaalaa Finfinneetti waliigaltee nagaa mallatteessuutti mufachuudhaan obboleessa kaapteen Masrashaa Saaxee guyyaarraa ajjeesuun dhaga'ame. Obboleessi kaapteen Masrashaa Saaxee kun mataa isaatiif miseensa waraana Faannoo hoggaa ta'u ajajaa hoggana Faannoo zamaana kaaseetiin kennamerraa kan ajjeefame ta'uun ibsame. Ajajaan Faannoo yeroo ammaan tana Eertiraatti baqachuudhaan Asmararraa ajaja dabarsuuf zamaana kaaseen hoggantootaa fi hidhattoonni harka kennatan baay'achuu hordofe namoota harka kennatan akka ajjeefaman ajaja dabarsuu wasuu information gabaasee jira. Haaluma kanaan yeroo ammaan tana hidhattoonni 30 ol kan ajjeefaman yoo ta'u obboleessi kaapteen Masrashaa warra ajjeefaman keessaa tokko ta'uu isaa mirkanaa'ee jira. Zamaana kaaseen ajaja hidhattoota Shawaa Gojjam bira dabree Shawaa keessatti obboleessa kaapteen Masrashaa Saaxee kan ta'e Abrahaam Saaxee naannoo Saasiit Eymaadar waradaa Dabra Biraan keessatti garee ajjechaa zamaana kaaseetti ramadeen ajjeefamuun ibsame.
Zamana kaasin ergama TPLF fi Shaabiyaa fudhachuun namoota nagaa barbaadu irratti murtii du'aa labsee jiraachuun ifame. Zamana kaasin aangoo fi faayidaa dhuunfaatiif jecha uummanni Amaaraa hafuura nagaa akka hin baafanne taasisaa ture. Ammas firoottan hidhattoota karaa nagaatiin galan dararuu keessatti hirmaachaa turuudhaan hidhattoonni harka kennataniif qofa haleeluu keessatti hirmaannaan isaa labsamee jira. Hidhattoonni kunneen humna isaanitti fayyadamanii wal lolaa kan jiran ta'uu wasuu information gabaasa baasee keessatti ibsee jira. Waldhabdeen Somaaliyaa fi Yuunaayitid Arab Emireet gidduutti uumamteen buufanni doonii Somaalilaandii kan Yuunaayitid Arab Emireet akka addaan citu Yuunaayitid Arab Emireet beeksisuun dhagahame. Deep World guyyaarraa akka gabaasetti hojiin buufata doonii barbaraa Somaalilaand keessatti hojjetamaa ture akka waliigaltee isaatti kan itti fufu ta'ullee yeroo addaan citee turuu gabaase. Mootummaan Somaaliyaa waliigalteewwan Yuunaayitid Arab Emireet waliin qaban hunda addaan kutuu isaa guyyaa tokko dura erga beeksiseen booda waliigalteen kunneenis kanneen buufata doonii waliin kan wal qabatan akkasumas tubseetisaatii fi nageenya kan hammatu ta'uun ibsamee jira. Soomaaliyaan Yuunaayitid Arab Emireet abbaa biyyummaa tiyya sarbaa jirti yaaddoo jiru kaasuudhaan waliigaltee Yuunaayitid Arab Emireet wajjin qabdu addaan kutuun ni taatama. Torbaan dabree hoogganaan mana marii ce'umsaa Yaman Ayaa Durus Al-Zabubi Somaalilaand irraa gara Somaaliyaa Barbaraa imaluudhaan achi booda immoo gara Duubaayitti imaluu isaa hordofuudhaan Soomaaliyaan Barbaraa dabalatee waliigalteewwan hunda qoffisuun murtee tana dabarsuun isii ni yaadatama. Murteen Somaaliyaa tana ilaalchisee Reuters dhimma kanaan pirezidaantii Somaaliyaa gaafachuun ibsee jira. Pirezidaantii Soomaaliyaatis misoomni buufata doonii kun hojii buufata doonii addunyaa gadi fagoo nageenya qabuu fi ga'umsaa fi bu'aa diinagdee inni Somaaliif qabu kan agarsiisu irratti hojjechaa jira jechuudhaan deebisuun dhagahame. Murtii siyaasaa marii mootummoota gidduutti yookaan ejjennoo imaammataa ilaalchisee gaafiin ka'uudhaan qaamni dhimmi ilaallatuuf akka dhiyaatus ibsamee jira. Yuunaayitid Arab Emireet Somaalilaandii waliin walitti dhufeenya diinagdee fi nageenya cimaa jaaraa akka jirtus gabaasni Reuters kun mul'isee jira. Ta'ullee garuu dhaabbanni Duubaayitti argamu Dubai Port World buufata doonii Barbaraa misoomsuu fi hojjechuuf doolaara miliyoona 442 investi godhee jiraachuunis ibsame. Israa'el qaama giddu galeessa Abu Dhaabii ta'uudhaan Somaalilaand qaama naannoo kiyyaatti jettee Soomaaliyaan yaadduuf beekamtii kennuun waldhabdee biyyoota lameen jidduu jiru daran kan ammeessu ta'uunis ibsamee jira. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud eega Yuunaayitid Arab Emireet wajjin wal dhabuun waliigaltee Yuunaayitid Arab Emireet waliin qabu addaan cituu isaa ibseen booda Yuunaayitid Arab Emireet humna ittisaa magaalaa Basaasootii akka ba'an ajajjeen booda guyyaarraa immoo pirezidaantii Soomaaliyaa faallaa biyya Yuunaayitid Arab Emireet kan taate Suud Arabiyaa wajjin marii taasisuudhaaf Suud Arabiyaatti imalee jiraachuun gabaafame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaddee hordofaa turtanii turtii gaarii.